ummata jaartii kiyya dafarsiise gara foggaa deemi torba baradhe maa dhufte ummata kan koo kana galateeffachuun dhufe wallahi bakka meeqa kanan deemu dhiiseen dhufe adda wallahi maasii qora rabbi jedhi maallaa godhan kanarra anatu singilii wajjiniin xabate malee sila bar nama jaartii qabdu tu taate isiinis lola akka kan kooti kanatu fidattee bar likkii galcheera kaleessaa galateeffataa jirta ree amma wallahi galatooma ulfaadha viidiyoo illee hojjedhee bar galateeffachuuf sitti namne ka waan jabaa sii godhani eshi waan jabaa godhan namoota shanii jaha giifti si galataan keessumatti dawwalteen galateeffattu kun wanta isitti kolfaa ture muudii sitti qabataa turanii bar badaw muudii maal natti qabata hin argine taabtaabii fi sheeri jarnaa godhan doktor kana caala maal godhan burji khaliifaanaaf ijaaranii burji khaliifaanaaf ijaaran ufeete atau kaya gati galati bareda got bareda geemi akkam ture yukalet geemi walla baay'ee bareedaa ture ani gammadaan bule akkuma nama mo'ateetti kun ol argitu fuulli hundina ta'ee jira ani bakka uummanni akkanumatti na jaallata naftaami waan hin ta'eef isaan taphachiisuun qaba dhufanii na daawwataniiru kanaan booda push isaan gochuun qaba Kefati taate baraanchi nama 45 si daawwate leenca dhabame malee ayo mami na leenca qofaaf hin dhufanu bar namni leenca baay'ee argate sasmarra jira waan ta'eef hin jijjiiramu kennina maas nama hin jijjiiru mami jaalala caala kam jettaate doktor fiitaana no mara kon qabu na ta'eera siillee ta'eera bar hin kasaarte toppi waan turte bar kabraaleen beellama ture malee laan kana boda warra beellamatu taphachiisuudha kaayyoon kanko okay kara ta'uun hawwan sadaqaan naaf sadaqaa fudhachuun siif hin tolu naan jedhanii bar ani akkamitti silaayyuu hiriyaa biyyiiti jennaan bakka kana dhufneetuma daawwannee galuu qabnaa jedhaniiti warri obbolaa kan kee ammoo push na godhan mooraalii dhuma abdii moha mucayo takenu ta ilu tak keessattuu abdii fi moha thank you so much galatoomaa ulfaadha barutuu siin sa'aatii jalaa darbe malee fatiyaan illee dhufte fatiyaa sa'a jalaa ture walla sa'aatii jalaa ummanni kee bara akkuma keeti hordoftoonni kee sa'aatiin beekan sa'aatii majarri bira waltarti bira keessa galee gadhiisa hunduu waan qabu challenge irratti gadhidhiise islaamilee sadhima seenta keessattuu haati faatee galatoomi ulfaadhu baay'ee tokko cinqamaa turte wallahi anoo jechuun ani silaa kan keetiyyuu rakkoo miti atillee galatoomi kalee lolaa kee ture bar baree taa'e waree ol ka'ii na galateeffadhu amma ormi birraa gala ka'ii na galateeffadhu diasporaaf seetaati kan makiinaa yaabbattee achi keessaa push gootu harakata diasporaatiin akka diasporaa biyya alaatiin qabne waan beekuuf bar akkasitti hin dhagaamne ambar mooraalii kee eeguuf nama si godhuuf ileenaan hin baane jiru bar bakka hin daayisamaas ichiilij ka Ameerikaa zamad yellaatim Kanaadaa zamad yellaatim Austraaliyaa zamad yellaatim anillee qabaadheetiin makiinaa keessa akennaaf hin jiru hin daayisamaas biyyeeno makiinaa keessa taa'ee leenca Takabifti mira keessa galeetiin jedhe aguma kenne faga dhiisen beeku kama kaa wanno birriin keessa dhumtu arge. Maaleesh wallahi doktor wallahi galatoom ulfaadhu galatoom wallahi. Ijoolleen koomentii jalatti yaa rabbi jaarsa akkana nuu kenni jedhanii maal jetta? Maanatti ergitanii Rabbi sinii haa kennu wallahi jaarsa sin jaallatu rabbi sinii haa kennu carroomuudha bar jaarsi yoo nama jaallate khalaas dubartiin macarrashaa taaddalta. Injira ma jaartii akkana yoo ati yaaddu jechuun sila daaba harkaa qaban dhagaa seeyyan jedhanii injira garuu ayaan seeyyuu miti jechuun hinjira ema akkamti dhabaman jira fakkeenya mee kanatti dhiyaatu gurraacha kaarruu dheeraa amala qabeessa kana mee kamtu jira faamilii kaara seenaa ta'amaara ofirraan qabuu hin dandeenye isin mooyaa taaphin gootanii
Ijoolleen kiyya kun bareettoo isin na ajaa'ibdanii bara. Maalitti galchina nuti?